diimachuu keessa san garuu gaarii isin fakkaachuu danda'a. Anas akkasuma yoo biyya san jiru diimachuun kiyya anaaf bareeduma yookiin wanta gaarii natti fakkaatee ture. ግን አይደለም garuu akkasii miti. Wanti sun yeroodhaaf malee ati deebitee normaal qaamuma kan kee ittiin dhalatte yookiin qilleensuma biyya keessa turtee sanitti deebi'uun kan kee waan hin oolle. Qaamni amma irra jirta sun qaama sobaa yookiin immoo jireenya sobaa keessa akka waan jiraatanitti hubachuu qabdan jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya alaas kan jirtan iddoodhuma jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Ammas waaqayyoo nagaa keessan isiniif haa eegu dabalee nagaa isiniif haa kennu isin jechuu barbaada. Egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama. Namoonni dura maamiltoota kiyya turtan immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo har'aa wanti ani qabadhee dhufe akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanitti waan naaf hin jettee fi akkasuma namoonni waa'ee ishee irratti maal akka dubbatanii maal akka ishee mudate anillee kana wal qabatee mudannoo akka ishee kana waan hin qabuuf jechuudha. Isinillee gara fuulduratti wanna sin mudachuu danda'u wanna sin beekuu qabdan keessattuu namoonni erga biyya baatanii gara biyya keessanitti hin deebiin jechuudha. Waa kana ni beektu baay'een keessan garuu guutuma guututti sinirrallee akka ga'uu danda'u beekuu qabdu sinin jechuu barbaada. Innis maalidha akkuma beektanii naafi fi Kaadiri biyya hambaa keessa jiraachaa turanii garuu amma biyya isaanii keessatti galanii Finfinnee jiraachaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee guyyoota afuriin dura ishiin wantoota namoonni adda addaa maal taate jijjiiramte isa jedhuu fi footoo ishii namoonni baay'een irratti dubbachaa turanii poosti godhanii jechuudha. Maaltu si mudate maal taate jedhanii namoonni hedduun gaaffiitti ta'ee jira jechuudha. Jijjiiramni qaama ishee yookaan fuula ishee irratti dhufe kuni maaltu mudate isa jedhu namoota hedduudhaaf gaaffii ta'ee irratti dubbachaa turanii jechuudha. Anis har'a maal isin jechuu barbaadetanii keessattuu namoonni erga biyya baatanii biyya keessanitti hin deebiin waan kana beekuu qabdan hundi keessan jechuudha. Erga biyya baatanii akkuma ishiin jetteeyyuu jechuudha. Namoonni biyya keessatti hin deebiin waan kun isinirraa waan sinanqatu miti jechuudha. Kanaafuu bifti nuti har'a yookiin diimanne yookiin immoo kaameraa suurri nuti kaanu bareeduyyuu malee gaafa biyya keenyatti deebine garuu jireenyi keenya yookiin immoo qaamni keenya bifti keenya inni duraanii inni jalqaba gaafa biyya baanu suni akka nuuf deebi'u hin irraanfatinaa isin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu ishii waa tokko mudate yookiin jireenyi itti ulfaate yookiin immoo waliigaltee abbaan manaa ishii dhabdeetii miti jechuudha. Kanaafiyyuu normaalii bifa ishee duraatti waan deebiteef qilleensi Itoophiyaa fi qilleensi biyya hormaa tokko miti jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma ishiin jettee jireenya sobaa yookiin immoo bifa sobaati kan nuti baannee deemnu jechuudha. Kanaafuu kana beekuu qabna. Gaaffii isinitti ta'uudha hin qabu. Isinillee deebitanii waan bifa keessan duraa sanatti deebitanii fi beekuu qabdu. Ishiin immoo kana ta'uu ishii waan gaaffii isinitti ta'uu fi hin qabu isiniin jechuu barbaadetanii. Akkasuma ishiinillee jireenya gaarii akka jiraachaa jirtuu fi qilleensi Itoophiyaa akkasuma waan normaalitti nama deebisu waan jetteefi kanarraa hubachuu qabdu isiniin jechuu barbaada. Kanaan wal qabatee ani waan mudate jira jechuudha. Yeroo duraatti fi gaafa biyya boqonnaadhaaf galuu jechuudha. Faazerii kiyya waameen ture jechuudha. Boolettanii akka dhufanii achi na fudhanii fi gaafa dhufu nama biraa waliin dhufe innillee akkasuma intalli kee dhuftee jirti kunoo dhufaa jirti laalii jedhaniin eessaa jedheen achi yoo barbaadu inni na arguu hin dandeenye garuu na argeera ani ishee ta'uu ina namanne jechuudha. Kanaaf kunoo ishii kana jennaanii ishiin ikkoo natti diimatte na wallaa ishiin kuni intalli kee bifti ishii keessa kana miti jedheen jechuudha. Kanaafiyyuu bifti ishii natti diimatte malee ishii duraanuu argeera jedheen jechuudha.
Kanaafuu gaafa torbee lama akkas ji'a kana guunnu intalli koo bifa ishiitti naa deebitee jirti naan jedhe jechuudha. Abbaan koo jechuudha. Kanaafuu obbiriyoonni kiyyallee baay'ee isaanii jechuudha bifa keetti deebi'aa jirti naan jedhu. Kanaaf bifni keenya akka gaararraa ta'aa deemna jechuudha. Hin jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Ni jijjiirama yeroo muraasa keessatti. Akkuma ishiin jette kana ani qaxxita akkuma hin boolerraa bu'eeni guyyaa tokko qofa magaalaa bulee sana booda baadiyyaa maatii kiyya bira deeme jechuudha. Maatii kiyya bira immoo achi torbee lama taa'ee jechuudha. Kana keessatti laala akka jireenya baadiyyaa akkam akka ta'e qilleensa maal akka ta'e asii baatee qaxxitaa yennaa baadiyyaa deemtu baay'ee ulfaataa qaama keetirratti jijjiiramni immoo dafee dhufaa jechuudha. Kanaafuu wanta akkana kana nan mudate jechuudha. Keessattuu immoo jechuudha mana keessatti ammaanii caama siliipparii kan mana keessaa fayyadamaa jechuudha. Garuu biyya keenya innaan galuu lafa fagoo waan deemnuuf jechuudha magaalaa irraa xiqqoo fagaata. Caama shifinii kana kaawwannee deemna jechuudha. Kanaafuu shifinii kana innaa kaawwadhee lafa dheeraa deemu anasitti waggaa meeqa waan kaawwadhee hin beekne shifinii luka kiyya kana jechuudha. Quba guddaa fi akkasuma quba ittaanee jiru kana luka kiyya lamaansaa quba afurarra jechuudha. Qeensi narraa buqqee jechuudha. Maaliif sababii caama shifinii kaawwadhee hin beekneef. Inna luka kiyya sana qeensi waan narraa buqqee jiruu fi quba afurarra luka lamarra jechuudha. Caama siliipparii wantoota adda addaa kana kaawwadhee deemu naaf farsiisa jechuudha. Maaliif maal wanti nani ta'e yookiin immoo qaamni kiyya inni gubbaa bifa duraarra jijjiiramee jira. Luka kiyya irratti illee akkasuma caama shifinii kaawwadhee waan hin beekneef qeensa afurtu narra buqqee jechuudha. Amma garuu normaalitti na deebi'ee jira wanna buqqeeyyuu fakkaatu jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota adda addaatu sin mudachuu danda'a. Wantoonni kun immoo isinitti gaaffii ta'uu danda'a yookiin immoo keessatti gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Kan namoota irratti argitanillee akkamitti akkana taate jettanii isinitti gaaffii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti gaafa biyya keenyatti deebinee akka bifa keenya duraatti deebinu irraanfachuu hin qabnu. Kanaafuu namoonni ishin maal taate jettanii gaaffii isinitti ta'e gurraachofte jettan kuni normaalidha. Jireenya ishiin jiraachuu jireenya gaarii akka jirtuu fi magaalaa Finfinnee keessa akka jirtu kun hundi immoo kan ta'e qilleensa biyyattiiti jechuudha. Garuu wanti nuti beekuu qabnu hundi keenyayyuu jechuudha. Bareedinni har'aa bifti nuti har'a baanee deemnu kun umuriin keenya ol deema waan ta'eef narcaa deema bareedinni kun nurraa dhumaa deemaa jechuudha. Namni jijjiiramaa deema waan ta'eef. Namni akka bareedetti nafu waan ta'eef kasi waliin jiraatu amala keetii malee bifa keetii miti jechuudha. Hunduu ni harcaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni ni jijjiiramaa bareedinnis ni dhumaa jechuudha. Kanaafuu haariin keessa nama ishii jechuudha. Akkas kunoo cileellee nama dubachiisaa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu gaaffii isinitti hin ta'inaa. Namoonni hundi keessanuu beekuu qabdu jechuudha. Keessattuu immoo maal jedhanii kuulaniin biyya galtee jirti. Isheen maaf gurraacha wudiddee si maaltu akkasii godhee jedhanii namoonni koomentii jalatti waan baay'ee jedhanii jechuudha. Kuulanii fi ishii maaltu tokko godhe. Namni bifni isaa normaalii duraan diimaa ta'e erga biyya arabaa dhufes diimaa ta'aa irra caalatti gaafa biyya galees jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Uumamattu namni sun diimaa ta'uu danda'a jechuudha. Isheen immoo diimtuu ta'uu dhiisuu dandeessi bifa ishii duraatti deebi'uu dandeessi. Kanaaf nama biraatii fi ishii maaltu wal madaalchise. Kanaaf wal madaalchisuu nurra hin jiraatu jechuudha. Namni bifti isaa hin jijjiiramne qaamni isaa kan hin irranne jiraachuu danda'a. Namni tokko immoo qilleensuma xiqqoo fi haalli xiqqoo yoo itti mijachuu baate kan jijjiiramu dafee ni jira. Kanaaf nama garagara wal madaalchisuu hin qabdanii jechuudha. Kuulanii Itoophiyaan beektu galtee biyya keessa jirti. Kanaaf isheen maaf gurraacha wudiddee ati maaltu akkana si godhee foonillee fuula keerraa si dhumee jira jedhanii jechuudha. Dhugaa jechuun nama wantoonni koomentiyyaatti nama jedhanii baay'ee kan haamlee nama gadi buusu yookiin immoo xiqqoo haamlee nama tuqa jechuudha. Kanaaf namoonni koomentii akkasii namaa kennan kun osoo dhiistanii gaariidha. Keessattuu isinillee akkasii mudatu biyya ormaatti hafuun
namni na fayyada yaadu wanna booda isinirra gahu waan ta'eef jechoota namaan jettanii fi aamlee kan nama cabsuu yaadni keessanii osoo of sirreessitanii waan gaarii waan ishee jajjabeessu waan ishee cimsu osoo jettanii ni gaariidha jechuudha. Maaliif namni tokko miti jechuudha. Kanaaf namummoo namoota garaagaraa waliin madaalchisinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon kiyyaarraa isa kana fakkaata. Yoon asirratti dogoggora waan hin balleesse hoo jiraate dhiifama naa godhaa.